Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii fayyaadha? Nagaa akkami? Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Har'a waan addaa isinii qabadheen dhufe dawaalee qoricha aadaa kanneen gartee nuti gartee hin beekne itti nyaachuu malee dawaadhaa hin beekne dawaadhaaf ammoo maaltu nu barbaachisaa? Wanni kun dawaadha, dhukkuba keenya kanaaf dawaa moo dawaadhaa miti? Nuti hin beekne har'a qabadhee isinii dhiyaadheera. Innis tokkoffaa diniraas. Diniraas jechuun namni hin beekne jiru. Akka naannoo keenyatti diniraas jechuun muka saaruuf hidda manaan ijaaran warra keenya duratti manaan ijaarani. Diniraas ni saara, mukarra saara. Gizee gannaa, gizee bonaa ni goggoga. Gizee gannaa immoo hedduu lafa bishaanii ijaarrataa ni saara. Hedduu saaree mukarra wal gahaa. Diniraas san hedduu waan hedduuf dawaa. Inni tokko yoo mataa irraa isin tuqe nama gartee qilleensi dhibe akkasuma nama gartee fedhii gartee hirribaa hin qabne hedduu kana lamaan kana irraa isin tuqe malee hedduudha jechuudha waan inni dawaadhaaf hedduu dawaa barbaachisaadha. Dawaa gartee haakimni doktorri tokkollee hin qabne jechuudha. Akkasuma loomzii. Loomzii namni hin beekne jiru. Loomziin hedduu dawaa gartee garaagaraatiif qaama keenyaaf dawaadha. Hedduu dawaa gartee tokko lama jennee maqaa dhoofneef hin dhoometi hin beeknu garuu nuti. Waan hin beekneef barachuu qabnaa jechuudha. Tokko tokko yoo irraa isin tuqe tokkoffaa dhiiga keenya dabaluuf hedduu nu barbaachisti. Dhiiga qaama keenyaa dabaluudhaaf akkasuma fedhii qaama keenyaa dabaluudhaaf hedduu nu barbaachifti. Hedduu ammasillee yoo guddisne fedhii qaama keenyaa dabaluudhaan yoo warra qabaanallee warra wajji rafuun ni ulfaatti. Akkasuma asaabonni lama irraa dubbatanii waa'ee kanaa gartee irraa dubbatanii waa'ee gama fedhii kanarratti namni isii haala nyaachuu guddisee fedhii qaamaa qabachuu hin danda'u. Amma gartee irraa dhangalaatee jechuudha. Kanaafuu akkasuma ammas maangoo. Maangoon qaama keenyaaf akkasuma maangollee dawaa waa hedduuti jechuudha. Qaama keenyaaf, sammuu keenyaaf, dhadhaa qaama keenyatiif, dhiiga keenya qulqulleessuu fi qaama keenya bareechuuf, qaama keenya haaromsuuf akkasuma gartee fedhii nyaataa dabaluuf waa hedduuf dawaadha. Kana qofaa miti dhukkubaafis dawaa. Akkasuma dhukkuba hedduuf dawaa maangoon. Akkasuma gara chaayinaa keenyaa dhuftanii jalaa barachuu ni dandeessan. Akkasuma kan barbaaddanii dhuftanii waan kana hundaa'u maddii argachuu ni dandeessan. Kottaa bitadhaa isiniin jenna. Akkasuma daa'ima. Daa'imni dawaa rabbiin akkuma rabbiin jeetti suuraa nahl keessatti shifaa'u linnaasi jee. Ilma namaatiif dawaa goone barra. Isa kana daa'ima kana gartee bosona keessatti muka adda addaa irratti akka inni dhalu goonee daraaraa garaagaraa muka garaagaraa akka inni guuru goonee akka inni gartee guuree achitti dhufee dammeessu goonee haala mijeessiniif jira rabbiin subhaanahu wa ta'aala. Akkasuma gartee nama akka achirraa gartee guuratanii nyaatan ilma namaatiif mi'aa nama hin deebisne, mi'aa nama hin jibbisiisne, mi'aa fedhii qaama namaa hawwatu fedhii qaama namaa fedhu keessatti goone akkasuma dawaa garaagaraa waa hundaaf keessatti goone. Daa'imni kun mee akkamitti dawaadha? Dawaa akkamii? Inni kun dawaa muka gartee qaama namaa miidhu gizee dawaa fudhatan isa kana waliin godhan. Yoo inni paawara hin qabaanne minyi sun gartee qorichi sun paawara hin qabaanne paawara itti godha siin jenna. Yoo inni gartee paawara gartee qabaatee haalaan paawara qabaatee ho'aa parsantii guddaa qabaatee parsantii san gartee gad deebiseeti liqi galchee akka inni dawaaf fayyadu godhaa jenna. Kanaafuu dammi gartee waan kanaaf dawaa jennee murteessuu hin dandeenyu jechuudha. Wooma hundaaf dawaa. Hatta madaa qaamarrallee, hiita qaamarrallee, madaa mataa keessan dhufullee inni kun dawaadhaa jenna. Rabbitti jee. Akkasuma kan itti aanu baala paappaayyaa eenyu beeka? Baala paappaayyaa. Paappaayyi
waliin beenyu. Dawaadhaa eenyutu beeka? Hin beenyu. Kottaa bitadhaa numatti dhiiraa kottaa bitadhaa isin hin jennu. Naannoon itti argamnus magaalaa Naayiroobii karaa lamaa qabee yeroo jettan nu argachuu dandeessan. Abbaa fedhe isin fiduu danda'a. Nu baddee argachuu dandeessan. Baala paappaayyaa ijoollee dunfafnee qufaasisuu, ijoollee qomarra gartee dunfafnee qomarra taa'u, ijoollee gartee garaa yaasuu, ijoollee gartee ajiin garagaraa irraa achi hin deemne inni kun gaa akkuma shaayii dhaabnetti goona khalaas. Maaliif tokko tokko mataa irraa isinii tuqe nu madditti argachuu dandeessanii dhuftanii nurraas barachuu dandeessan jechuudha. Warri gartee naannoo kan jirtan kan bakka biraa jirtanis ammoo bilbiltanii nu argachuu dandeessan. Bilbilli keenyas Duwwaa 748 48 68 76 Duwwaa 748 48 68 76 jettanii nu argachuu dandeessan jechuudha. Dineraas gaa akkasuma akkuma gartee zayitaa jiru kan gartee mukaatis jira kan daakutis jira jechuudha. Kanaafuu hundaa'u nu maddii argachuu dandeessan jechuudha. Warri gartee dineraas argachuudhaaf rakkatan bakka feeta jiraattanuu isiniin dhaqqabuu dandeenya. Kottaa gartee nu gaafadhaa kottaa nu maddii argachuu dandeessanii isin jenna. Akkasuma gaa weeruu waan namni hin beekne jiru naannoo keenyatti waan itti godhan illee ni beekan jechuudha namni keenya irra guddaani. Inni siin tun gaa weeruu cittoo qaama itti nama baatee tokkoffan nama baatee tiif dawaa san malees gaa weeruun waan addaati beeka. Bu'aan namni tokko illee beekuu hin dandeenye. Akkasuma weeruun waan addaati. Waan addaaf keessaa qabdi. Barachuu feenan maddii isiin tun iccitii waan taateef madditti dhuftanii barachuu dandeessan. Kanaafuu kottaa baradhaa isin jenna. Ifitti hin laafina. Dawaan argachuudhaaf isinii akka salphatutti akka isin salphatee akka isin salphinaan argattan isiniif qophoonneerra. Isiniif dhaabbanneerra akka dhaabbata tokkotti jechuudha. Gatiinis gatii rakasha hundi isaadhaa gatii qaala'insa hin. Akkasuma dawaa gargaraatu jira. Isiitti nama qofaa miti. Hedduu gadhiisuu jira dabarsuu jira kana qofaa miti. Hedduu jira jechuudha dawaan waan isin barbaadan. Yoo maddiin jiraanne illee ordaraan isinii fiduu dandeenya jechuudha. Kanaafuu maaliif dawaa dhukkubni kiyya kun maaliif dawaa yoo ta'an illee biizinillaahi gara beetii dhukkuba gartee san laallee waan kanaatuuf dawaadhaa jennee waan san fiduu waan san siqannuu dandeenya. Yoo maddiin jiraatte yoo maddiin jiraannes ordaraan si fiduu dandeenya jechuudha. Yoo immoo ka dawaa gartee maqaa dhaattanii waan kanaatiin fedha jettanis isinii kennuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu kottaa wal haa guddifnu isin jenna. Irra deebinee nambara keenyallee Duwwaa 748 48 68 76 warra ammoo biyya nuti keessa hin jirre tana keessa hin jirre Duwwaa 25 4 7 48 48 68 76 jechuudhaan nu argachuu dandeessan bakka feetanitti. Laffaatii takka malee mana keessa teessanii nu argachuu dandeessanii jechuudha. Hayyee baalli paappaayyaa baala paappaayyaa ta'a akka baala zaytunaa 2 baala malzaafii 3 qurquraa 4 isaan 4 kana gaa isiniif himuuf yaala. Bakka jirtanitti amma biyya keenya fa'aa bakka hunda guutu qurquraan qurqurjannatoo qurquraarraa qurqurjannatoo jechuudha. Bakka hunda guutu gaa akkasuma baalli zaytunaatis bakka hunda guutu. Baalli zaytunaa maaliif dawaadhaa jechuun keessan hin oolata. Firii nyaachuu malee firii nyaachuu malee firiin sun dawaadhaa eenyutu beeka. Tokko hin beenyu jechuudha. Kanaafuu barachuun dirqamaa jechuudha. Barachuu qabna. Ana obboleessa keessan isiniifin himaa jechuudha. Isiniin barsiisaa jechuudha waan rabbi irraa na beeksisarraa. Biizinillaahi baalli muuzaa baalli zaytunaa waa hedduuf ta'u gaa. Tokkoffaa
qomatanyarra jiru kan qofaa isaa oolu akkuma shaayetti yeroo hunda deddeebinee yoo dhunye yeroo hunda itti deddeebinee akkuma shaayetti dhaabbannee akkuma hojjetu dhaabbannee yoo qabayyeen hojjaa wajji dhaabbannee inni bara hojjaa ni taa'u bara baalli zaytunaa hojjaa ni ta'a areerumatti gootee yoo dhaabde akkuma baalota si fayyadan jee mirqaanas maashaallah baalli gartee zaytunaa paappayyaa kunis akkasuma akkuma shaayetti dhaabbattee ijoollee ta'us nama guddaa ta'us akkuma shaayetti ganamarraa dhudhan qufa'aa waan jaamu waan akii garagaraa waan gartee maantana afaan keessaa gartee nama daddarru amma nama daddarru tana yoo akkasi guyyaadhaa dhaabbattanii kan dhudhan taate maashaallah jee bismillaahi waa takka isirraa dhabamsiisaa jechuudha. Akkasuma wanni yaasaa garaa yaasaa yookaan hayaa garaa yoo nu yaase maaltu ta'uudhaa yoo ta'e isuma kanaatti waa jechuudha. Isaan lamaan kana keessaa akkuma shaayii dhaabbattee booduu danjee. Inni biizinillaahi si fayyisaan jee rabbi dawaa keessa kaa'ee si fayyisa shakkii tokko malee biizinillaahi ta'e bismillaahi ta'e ma dhudda waa takkan jee. Qufaan himattu qaama keessaa dhukkubanii himattu guyyaarra gartee akkasitti gartee torbaanuma tokkoof obsitee gartee torbaanuma tokko hifatuu baattee yoo fayyadamte maashaallah. Namni madaa qaamarraa qabdan daa'immatu qaatii daa'immatti godha namni qaraa mure namni gartee yookaan qaamarratti usee madaan baate nama gartee qaamni mammadaa'u isuma kanatti godhe. Daa'imummaa kana mee rakkumaan tuqeetii maduma sarara kaa'usi shakkii tokko malee biizinillaahi eenyu beekan beenyu dawaa bakka bira barbaannaaf jala dhiifnee jechuudha. Kanaafuu diniraas inni immoo diniraas kana hin himu maaliif barachuu feetan qottaana bira kallattiin kaabammoo barachuu feetan itti hajabnaan qottaa kallattiidha yookaan kallattiin bilbilaan gaafadha. Maaliif jennaan inni kuni waan akkatti godhatee godhamuu miti. Muka akka malee oowwati muka akka malee akkamatti himamee namni gartee ifti godhuu miti yoo ogeessi namatti godhe malee akkasuma gartee waa hedduu of keessaa qaba. Kanaafuu yoo ogeessi namatti godhe malee akkamatti gartee kan godhamee wanni ta'u miti jechuudha. Akkasuma gaa wayiillee dubbadheen jira baala muuzallee baala zayituunillee dabaleen jira baala gaattiraa baala gartee qurquraan nama gartee guyyuma sadii gartee qaamaan haa dhiqatu namni gartee seeriin itti jirtu bismillah jee guyyaa sadii qaamaan haa dhiqatu biizinillaahi ni fayyistee jechuudha. Akkasuma gaattiraanis qaama keenya gartee kan nu caccabu kan maal jiru yoo aarfannee akka ulanne dadhabbii qaama keenya keessaa jajjabsiisaa ooltu sanuu nu keessaa baasti. Akkasuma ilkaan keenya yoo danfisnee isii danfituu oowwuu san gartee kan dhunyu taatee afaan keessatti qabannee yoo ilkaan nu dhukkube ilkaan nu hin nyaate afaan keessatti qabannee kan dhunyu taate biizinillaahi numa fayyistiin yoo sodaa tokko malee shakkii takkaan malee atummaan rabbi shakkaa ta'uu baannaan eega rabbiiti gartee rabbii keessa dawaa kaa'ee muka rabbiiti wanni keemikaala takka ittiin goone waa takka achumaan ka'a. Akkasuma gaa qullubbii wanni numatti jiru akkasuma gartee qullubbiin jira absoodan jira talbaan jira hundi gaa dawaa adda addaa qabanii midhaan raafuu jira akkasuma midhaan raafuu kalee irraa dubbannee jirra yoo gartee nu hordoftan argachuu dandeessan. Midhaan raafuu eenyu beeka dawaadha buusa godhannee nyaachuu malee muraasa keenya beekaa jechuu beekallee bara madaa hiita qaamarraa si ba'u bara isumatti gootaa bakka qabbanti gartee na dhooyte maal jette gartee isuma achi bakka sanatti akka maxxansitaa bara yeruma xiqqoodhaaf akkasi ni oowwu akka maleedha. Akkasuma tuffaa eenyu tuffaa beeka tuffaanis akkasuma
appiil jechuudha. Appiil bakka garitti appiil jedhaniin bakka garitti tuffaa jedhaniin akkasuma dawaa garagaraa of keessaa qabaa jechuudha. Akkasuma mukkeen naannoo keenyaa ittacha. Ittachi hoo eenyutu ittachi dawaadhaa beeka? Hin jiru. Dawaadha. Ammoo akkaataa dawaadhaa nu hordofaa isiniif asirratti gartee isiniif dabarsuu teenya hidda mi'eessaa yoo mi'eessayyoo mi'eessaa ooluu keessaa buqqisinee baduu hin banne san gartee maaliif dawaadhaa? Kun akkamitti dawaadhaa jechuun keessan oolu dawaadha isin hin jenne nuti. Yoo gartee dawaa waan kanaati waan gurguddaaf dawaa wanni kun nu hordofaa asumarratti tartiiban isin dabarsuu teenya inshaallahu biizinillaahi. Akkasuma kaa ittacha wanni ceekaa lukkuu dawaadhaa miti jennee teenyaa jechuudha. Ni cirraa ni barbadeessinaa dhabama goonaa baala isaatis namni ol kaa'u hin jiru hin beenyu jechuudha. Dawaa hin argamne asumarratti isin dabarsuu teenya nu hordofaa. Akkasuma ka isa fakkaatu ceekuma lukkuu kana ka fakkaatu ka firii isaa nyaadhamu tokko naannuma qe'ee kana amma firii isaa akkatti gad deebisee dhalaa akka gartee firii gartee shongooritti gad deebisee dhalaa ni mi'aa inni suyyuu barbaadamaadha. Jabeessaa hin barbadeessinaa kunuunsaa. Akkasuma wacaraan maaliif dawaa? Ooluu keessaa buqqistee fira bitaa yookaan horiidhaaf kannita garuu isiin ammoo si fayyaddi jechuudha. Waa hedduu asumarra dabarsuu teenya inshaallahu biizinillaahi. Akkasuma ceekaa warri gartee waan arrabaa shukaa waan arrabaa wanni godhu ceekaa wanni godhaa sabiskiraayib laayik